Waldaan kiristaanaa gubachuun nurraa haa dhaabbatu. Betekristaan gubachuun nurraa haa dhaabbatu. Masginni gubachuun nurraa haa dhaabbatu. Obboleewwan keenya ajjeefamuun nurraa haa dhaabbatu. Biyyi keenya diigamuun nurraa haa dhaabbatu. Namni bichuu wal baafatee yeroodhaaf walii dhaabata. Anu arjaa akka keenaa garree garaan koosuma yaadata. Nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isin baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni Saaromtuu fi biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashama harka fuunee isiniin jedheera. Guyyaa kana har'aa jechuudha dhimmoota gurguddoo lamaafidha kanan dhufee jiru. Innis dhimma gubachuu manneen amantaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti argamuu fi akkasumas immoo dhimma rakkina uummata keenya irra ga'ee uummanni keenya rakkina amaatiif saaxilamee dhufee yookiis immoo saaxilamee jiru irratti innis akka yaada mataa kootti jechuudha akka nama tokkootti nan galchu jedhee callisuu hin qabu biyya keessa hin jiru jedhee birdiinfadhee ciisuu hin qabu sababiin sayyuu dhimmi karaa amantaatiin dhufee nama hin ciibsisu nama hin raffisu tolillee osoma miira ofii yookiis immoo ofan qaba jedhanillee jechuudha of to'achuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababni ani kana jedhee fi dhimmi amantaatiin dhufee amantaa kamiyyuu amantaa dhagaatti sagadumaa hin taane yookiis mukatti sagadumaa hin taane carqii kanatti fakkeenyaaf carqii kanatu waaqa ta'ee yookiis immoo carqii kanatu waaqadha yoo ta'e fakkeenyaaf jechuudhaamti namni tokko carqiin kun na fayyisaa na gargaara jedheeyyuu ittuu sagadamaa hin taane yookiis immoo itti waaqessamaa hin taane jechuudha. Garuu nama guba yookiis immoo nama dhukkuba jechuudha amantaa maaliif lubbuu olitti wanti jaalatamu amantaa ofiiti addunyaa kanarraa hanga jiraatutti dhalli namaa tokko jechuudha. Sababiin isaayyuu biyyi keenya guyyaa har'aa yookiis immoo sa'atitti ammaa nuti keessa jirru keessatti karaa amantaatiin qabatee wal faalla'ee jechuudha waan cigaa isaa fi fokkataatu biyya keenya keessatti raawwatamaa jira jechuudha. Sababni ani waan fokkataa jedhee fi kanaanuu wal qabatee dheekkamsi hamaan tokko dhufee jechuudha addunyittiin akkasumas biyyattiin diigamtee baduu dandeessi jechuudha. Sababni isaayyuu osoo walii isaanii gidduutti yookiis immoo namaa fi nama yookiis immoo anaa fi nama biraatu dhiibbaa tokko gaggeessitee rakkoo hin qabu. Garuu dhimma karaa amantaati yookiis immoo mana amantaa diiguu gubuun akkasumas lubbuu nama balleessuun fuula waaqayyoo isa jiraataa duratti cubbuu guddaadhas fudhatamallee hin qabu jechuudha. Abaarsa guddaatu gadi akka dhufuu fi balbala saaquu jechuudha. Sababni isaayyuu lubbumaan nama balleessaa kan jedhu, ajjeesaa kan jedhu, tumaa kan jedhu, mana amantaa gubaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti ani dubbisee hin argine, quraana keessas hin jiru, amantaamti kamiyyuu kana ajajanatti hin fakkaatu jechuudha. Abadanii hin fudhadhu jechuudha. Sababni isaa amantaan gubii balleessi ajjeessi hin jiru, amantaan kamiyyuu fayyisuuf yookiis immoo kan inni waamu jechuudha. Kanadha jechuudha. Sababni ani kana jedhee fi akkasumas guyyoota darbanii kaasee hanga guyyaa irraatti wanneen amantaa akkasumas gubataa jira. Waldaan kiristaanaa hedduun gubatanii jiru. Hanga yoonaatti fakkeenya yookiis immoo hanga yeroo sa'aatii ammaa kanatti waldaan kiristaanaa 4 gubatanii jiru jechuudha. Kan Pirotestaantii yookiis immoo innis waldaa kiristaanaa Qaalayoot, waldaa kiristaanaa Masarata Kiristoos, waldaa kiristaanaa Guutuu Wangeelaa kan jedhaman Itoophiyaa keessatti gubataniitu kan jiranii keessattuu magaalaa guddoo godina Silxee kan taate keessatti yookiis immoo kan taate Waraabeetti rakkoo guddaatti kan inni uumame guyyaa kaleessaa mana yookiis immoo mana amantaa yookiin waldaa kiristaanaa ijoolleen yuunivarsiitii itti baratanii isadha kan jalqabaaf yeroo gubate jechuudha. Kaleessa kan gubanii akkasumas immoo ijoolleen yuunivarsiitii jiran ijoolleen keenya ijoolleen kiristaanaa achi keessatti garatti itti wanta itti waaqessa yookiis immoo lafatti uumaa isaanii waaqeffatan akka hin qabne jechuudha akka isaan nu qaqqabaa jechaa jiranii jechuudha. Sunis dhimmichi dhimma humna hidhatee ka'urraa kan ka'e malee amantaaf amantaa walitti bu'ee miti kana jiru. Maaliif sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni aktiivistii ta'an yookiis immoo beekamtii qabna jedhanii xiqqoo shumuma dhageettii uummata biraa qaban wantoota garaagaraa walii kan rukutan jiru. Akkasumas dabalatee immoo warrootni waxaxxeen walitti naquudhaaf jechuudha. Waliin rukutaa jirtus jirte jechuudha. Sababni ani kana jedhee fi amantaatu walitti ka'e osoo hin taane humna hidhatee ka'utu yookiis immoo hidhatee amma biyya keenya jeeqaa jiru kanatu amantaatiin da'oo godhatee biyyattii barbadeessuu fi biyyattii diiguudhaa fi akka dhufee jiru tilmaamuun baay'ee hin ulfaatu jechuudha. Sababni isaa wanti karaa amantaatiin dhufee dafee salphatee hin tasgabbaa'u yookiis immoo
dafee toora hin qabatu yoo ta'e yookiis toora hin galu yoo ta'e maaltu ta'aa dhufa yookiis immoo maaltu ta'aa deema jechuudha. Biyyattiin sadarkaa maalitti akka deemtuu fi maal keessa akka bu'uudhaaf deemtu baay'ee tilmaamuun hin ulfaatu jechuudha. Salphaa ifa waan jiru jechuudha. Sababiin isaayyuu kunis dhimma amantaadha, kunis dhimma amantaadha. Lubbuun dhala namaa hin xaragamti. Biyyattiin ni digamti. Dinagdee hamaa ta'e kuftee jirti, ammallee hin kufatte jechuudha. Sababiin isaayyuu maal isinitti fakkaate kallattii tokkootiin masgida gubamaa jira, kallattii tokkootiin beetakiristaana gubamaa jira, kallattii tokko waldaa kiristaana gubamaa jira. Sana dabalatee immoo waldaa kiristaanaa qofas miti yookiis masgida qofas miti yookiis immoo beetakiristaanas qofa miti kan gubataa jiru. Dhalli namaa illee rasaasaa waadamaa jira, gubataa jira wajjin jechuudha. Sababa kanaaf immoo nuti warri har'a miidiyaa fayyadamnu immoo afaan banuu dhiisne kallattii danda'ameen uummata ofiidhaaf sagalee ta'uu akkasumas immoo dhimma amantaa kan fakkeenyaaf ana bira bataskaana tokkotu jira akkasumas immoo masgida tokkotu jira yoo ta'e sababaan fakkeenyaaf ani kiristaana ta'ee fi isaan kanaaf illee dirqama amantaa kiyyatti bu'an jedhee ani illee boccooquu hin qabu. Maaliif hariiroo jaalalaa yoo waliin uumne sunillee tasgabbaa'uu danda'a. Yoo anaafati immoo walitti kaanee nuyi sadan wal bukkee dhaaban yoo ta'e wal moccorra yoo ta'e yookiis immoo walitti kaana yoo ta'e sirumattuu diigama batattanuutu dhufa malee nagaan bu'anatti hin fakkaatu jechuudha. Akkasumas namoonni immoo akkas jiran tokko tokko jiru jechuudha. Oromummaan amantii hojii walitti dhufe yookiis immoo Oromummaan amantii kootiin madaalu qilee haseenu Oromummaa yookiis immoo walitti dhufeenya yookiin reeshinii kan jedhan jiru jechuudha. Suni jalqabuma dhimma amantaa sanaa hin beektu. Fakkeenyaaf ani kan hordofu waldaa kiristaanaadha. Fakkeenyaaf waldaan kiristaanaa gubachuun qabdu Oromummaan qilee haseentu yoon jedhee ani jalqabayyuu amanee osoo hin taane namni naqaa fi maal akka ta'e waa'ee amantii sanaa unaaf hin galle jechuudha. Sababiin isaayyuu kanan keessatti uumameetu Oromoodha, Oromummaan ofirraa qaba. Akkabittan qilee seensisuu danda'a. Amantii immoo naaf kenname mitire isan naaf kenname kanatti immoo ana kan jiraachuu qaba jechuudha. Dogoggora namoonni hedduun akkas kan raawwataa jiran jechuudha. Isaan laaltaniis akka hin burjaajjofne jechuudha. Akkasumallee akka waldaan kiristaanaa yookiis immoo kiristaanonni dhiibbaa keessatti kan fudhatan jiru. Akkasumallee musliimonni dhiibbaa keessatti fudhataa kan jiran jiru. Namoonni maaliif akkaataa itti hubatte hundisaayyuu sana kan gochaa jiru humna hidhatee ka'etu yookiis immoo humna hidhatee amma biyya keenya keessa jirutu biyyattii diiguudhaa fi maqaa kiristaanaa fudhatee obbolootawwan keenya musliima irratti dhiibbaa geessaa jira. Akkasumas immoo humna hidhatee ka'etu maqaa musliimaa hidhatee obboleewwan kiyya akkasumas immoo waldaa kiristaanaa gubee obboleewwan kiyya miidhaa jira malee kan barbadeessaa jiru musliimota yookiis kiristaanota jechuun iyyuu dogoggora mataa isaa danda'e. Maaliif kan hidhatee ka'ee jiru humna faannootiin akkasumas immoo finxaalayyii amaaraati kan biyya keenya keessatti galeetu jeeqaa rabbashaa nagaa dhowwaa jiru malee yookiis kiristaanotatu sababa akkas ta'ee fi yookiis musliimota sababa akkas ta'eef kan jedhu waan fudhatamu waan ijji keenya agarree ofii keenya tilmaamiin gadi fageessi. Maaliif ayyoonni gurguddoon jiru warroonni tilmaamuu danda'an jechuudha. Eenyu akka akkas gochaa jiru isaanillee hin beeku. Anaafati kun garuu gadi baanee iyyuun gatiyyuu hin qabnu jechuudha. Gaafa akkanas hin jiru gatii sagalee ta'uu osoo hin taane waan hin taane xeebuun jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Sababiin isaayyuu kanarra amantaa walitti buusaa jiru humna hidhatee ka'eetu walitti buusaa jira malee musliimotatu rakkoo uumaa jira miti, kiristaanotatu rakkoo uumaa miti. Isaan sun warroonni rakkoo kana uumaa jiranii fi raawwachaa jiran musliima bakka hin bu'anii waldaa kiristaanaas abadan bakka hin bu'an jechuudha. Maaliif humna isaanii hidhatanii ka'aniitu socho'aniitu waliin rukutaa jiru waan ta'eef akkasumas immoo isaanis jiranii rufaalsitti fakkaate namoonni immoo nun laallatu warri fakkeenyaaf kan Gondor keessa yookiis immoo Amaara keessaa fi Oromoo keessaa nun laallatu amantaa tokkuma fakkeenyaaf amma an waldaa kiristaana kan hordofu waldaa kiristaana keessatti yoo gubate nan laallatu namoonni jiran jiru jechuudha. Dogoggora guddaadha. Isaanis maal jedhanii buchulloonni jaalmaroo nuyitu walitti bu'aa yookiis immoo nutu walitti aana malee isin galchu kanneen jedhanii maxxansanii jiru jechuudha. Jarri isaanis haa ta'u malee nu galcha. Sababni isaayyuu dhimmi amantii zariidhaa fi qomoodhaa fi hiddaa fi sanyii osoo hin taane dhimmichi dhimma lubbuuti, dhimma jireenyaati. Dhugaadha waan ta'eef dhugaan immoo lafa kamittiyyuu si galcha, lafa kamittiyyuu si dubbachiisa jechuudha. Obboleewwan kiyya kiristaanaa yaada akkasii qabdan dogoggora guddaadha. Akkasumas obboleewwan kiyya musliimaa yaada akkasii qabdan dogoggora guddaadha. Kanaafuu kallattii danda'ameen tokkummaatti cimsinee kan ammoo mormuu qabna. Dabalatee asirratti dabalatee immoo jechuudha sagalee ta'uufii qabna. Biyya keessa hin jiru jechuu osoo hin taane kan biyya keessa jirtu hangasitti danda'ametti waldaa kiristaanaa eeggadhu.
masgina eeggadhu, beetekiristaana eeggadhu. Kan ala jirtu immoo sagalee ta'eetii iyyi isa sagalee hin qabne isa biyya keessaadhaa fi qaamni dhimmi isaa ilaallatu biraatiin gahii sagalee yoo dhiitu ta'e immoo sheer gochuutiin viidiyoo sana daddabarsuutiin qaama dhimmi isaa ilaallatu biraatiin yoo ga'ame jechuudha ni salphatallee ni furamallee jechuudha. Sanan ta'u taanaan garuu biyyattiin keenya baay'ee haala fokkattuu yookiis immoo haala jibbisiistuu keessa galteeti kan isheen jirtu. Dabalataa ergaan ani yookiis immoo kanan qabadhee gara lammataatti dhufe. Akkasuma uummanni keenya Booranaa hongeedhaan kan isaan waadamaa turanii hongee sana keessatti horiiwwan yookiis qabeenyi isaan qaban hedduunsaa jalaa manceeti kan isaan jiranii. Maaliif ree mootummaanis dafee qaqqabuu dhiisurraa kan ka'e akkasumas mootummaan qaqqabee hin jiru hin agarree hongee Booranaa fi mootummaa gargaaree hin agarree ummatumaa fi ijoolleewwan keenya biyya hambaa jiranidha kan isaan gargaaranii. Yookiis immoo kan bira dhaabbatame jechuudha. Sanarra kan ka'e horii isaan qaban qabee isaan qaban harkaa manceetu harka duwwaatti yookiin lubbuu isaanii qofa tafe guyyaa har'aa kan ammoo jechuudha horiin isaanii waan du'ee jiruu fi qarshiillee hin qabanii waan kaleessa dheengadda 50 gurguran 500 yeroo isaan gurguranitu jiru jechuudha. Horii isaanii yoo beektu ta'e sababni sun immoo rakkina ofirraa damdabatanii ooluudhaaf jecha jechuudha. Booranni immoo yookiis immoo uummanni Booranaa hangafa uummata Oromooti hin beektu jechuudha. Sababa sanarra kan ka'e har'a garuu homaa waan hin qabneef maal gochaa jiru gindii yookiis immoo wanjoo mormatti kaanii abbaan manaa wanjoo harkisa haati manaa immoo dugda duubaatiin qotte jechuudha. Isaan kanaafillee sagalee akka taanuu fi akka gargaarsi godhamuu fi dirqama gargaarsi hin barbaachisa. Humna namaatiin qotamee waan waggaa tokko ga'u qopheessuun ni ulfaata jechuudha. Kan sangaayyuu yookiis immoo kan qotiyyootiin hojjetamuyyuu waggaa kan ga'u muraasa malee waan ta'eef namni hangam humna yoo qabaate yoo xinnaate kan guyyaa yookiis immoo waarii tokko hojjechuu danda'a. Sana darbee garuu hojjetanaatti fakkaatu namni sun illee tarii miidhamaawwan garaagaraa dhukkuba hamaaf illee saaxilamuu waan danda'aniif uummanni keenyaa fi sagalee isaanii gargaarsi illee akka taasifamuu fi akkasumas waaqayyoon akka amantaa keessanitti maaliyyuu haa ta'uuti akka amantaa keessanitti daqiiqaa tokko tokkollee haa ta'u uummata keenyaa fi kadhadhaa bira dhaabbadhaa sagalee ta'aa fi akkasuma ammallee waan isinitti barbaadu jechuudha. Dhimma amantaatiin wal qabatee qaamni hidhatee biyya keenya keessatti rakkoo gurguddaa uumaa jiru qalbii koof qalbii kee hin burjaajessin anaafat tokkummaatiin itti fufnee qaama sana mormuu qabna dura dhaabbachuu qabna. Dhimmichi dhimma lubbuutii dhimma amantii jechuun dhimma lubbuutii dhimma nama dhiisisuu dhimma nama callisiisuu dhimma nama raffisu miti. Kanaafiyyuu sana wal qabatee namoonni garaagaraa yaadota garaagaraa keessa galuudhaan yookiis immoo wantoota garaagaraa of keessa muddisuudhaan ilaalcha fokkataa of keessatti akka hin uumne nuti ilmaan shinnigaati yookiis immoo hirbuudha. Kanaafuu akka kanatti akka qabattan isiniin jechuun barbaada. Yaadota kanarratti dogoggora yoo jiraate immoo dhiifama na okkolchaa isiniin jechuun barbaada. Kalatti barbaadan immoo gadi bahaa sagaleetaa uummata keessanii fi dhimma amantaa irratti callisuun zim jedhanii dhaggeeffachuun nurra hin jiraatu isiniin jechuu barbaada. Kun dhaamsa kootii. Waldaan kiristaanaa gubachuun nurraa haa dhaabbatu. Beetekiristaanni gubachuun nurraa haa dhaabbatu. Masginni gubachuun nurraa haa dhaabbatu. Obboleewwan keenya ajjeefamuun nurraa haa dhaabbatu. Biyyi keenya diigamuun nurraa haa dhaabbatu. Humni hidhamee jiru immoo nurraa haa dhaabbatu. Nurraa haa qabbanaa'u jennee mormuun nurra jira jechuudha. Sababni isaayyuu isaa kanatu kallattii hundumaatiin yaalanii hanga barbaadan cafanii hanga barbaadanii nutumanii dadhabanii kallattii amantiidhaan immoo tokkummaa Oromoo diiguudhaafis ta'e tokkummaa biyyattii diiguudhaaf hidhatanii waan ka'aniif isaan kana duras immoo akkuma kaleessatti dhaabbanne mormuun nurra jiran isiniin jechuu barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Kan isin wajjin ture ani Saaroonidha. Yaadaa fi komii yoo qabaattan saanduqa irratti naa barreessuu dandeessu. Akkasumas dogoggoroo yoo jiraate immoo na okkolcha.